hantuuta. Irbuun bara 1865 lafa kahamte arrallee haadha buddeenaa taatee galaa biyyoo nu goote akkuma barame arraas guddifachaan nu dhaalte akkuma amala isaanii soddummaan nu moohatte hantuunni gaara Inxooxxootiin seente takka lama jechaa hora Finfinnee buute. Guddifachaan fi soddummaan achirraa itti fufte firooma malaammaltee kan jeedalloo fi hantuunni malatte maarree yaa warra jaalalaa galanni kee faallaa taatee siif deebite yaa tufaa koo jaalala biyyaatiif jecha lafaaf lafee kees laattee tokkummaa barbaada jettee biyyaa fi biyyee saamamtee osoo ooltee hin bulin maqaa fi eenyummaa keessa jijjiiramte. Mee waa isin gaafadhu? Deebisaa anaaf hin kannini mataadhuma keetti dubbadhu eessa dhaqan torban eekkaa maqaan keenya maaliif ta'e yakka eessa dhaqan ilmaan daallee kamtu diinaa kamtu firaa walii wallaallee yaa warra galaan ati hoo ni duute moo bubbeetu isin fudhate jenna mee naaf himaa isin hoo ilmaan waa barrii sadaqxan jenna. Warri booleetis hin jiranii maali maaltu isin mudate gawaasninis hin jiru natti himi maaliif calliste hanqarchinis hin jiru madaroo dabalatee eessattiin isin argadha yaa lafee koo maaltu isin mudate. Warri nama lakkaa'e kun gaafa jiranii wasanni keenya gullalleedha ture yeroo sanii amma sun hundi hin jiru kaa guddifachaa fi soddummaan nu dhaalanii silaa maal goona ree harfiin aliif jallatte aliif laamitti hin diriirtu jedhanii waan hantuunni jette. Yaa warra manaa mee mana keessan kana keessa nagalchaa ala kana qorran dadhabe balbala keessan yoon cabsuuf yaalallee humnaaf nan dadhabe midhaaniis hin tuquu waan takka hin balleessu jettee akaakayyuu kiyya jaarsummaadhaan lafa qabdee daqiiqaa 5 osoo hin dhaabbatin gumbii guutuu fixxee. Inni maal balleesse ree warruma hantuuta mana keessatti amaneetu of fixe. Mala dhoytuun isaa gaafa nu kajeelte maal jette seeta na dhagayoo gurra qabaatte. Silaa bishaan hoo'aan kun miila kanaaf naadawaadha akkamiin taharee waraana namicha kanaa tan sodaadha jettee akka kajeellaa keenya qabdu ilmatti himtee sobdee malaan ilma abbatti ergitee arras akkasuma sireen obbolaa koo fixxee warra soddaa gumbii guuttee mana keenya oonsitee. Faanti deddeebiin dhinnee jedhe keekiyyaa badhaadhaa dhugaadha deddeebii keessa nu dhuunfattan qe'eedha. Obbo Hantuut gaafa kaan mana keessa boolloqotuuf asis garagalee achis garagalee oliinis yaalee gadiinis yaalee boolloqotuudhaaf yommuu yaale eessaatu itti mijjate seetan qe'ee murtii guutoo ona afran qalloo achitti qaceele kaa handura keenya durayyuu dhaale qe'ee mooraa furguuk dhaqee gamanaas garagalee gamasiis garagalee gidaarri isaanii sibiila akka godhee waan malus malee. Eega hojii isaa raawwate booda ofirra garagalee hamma fiigu fiigee yommuu qe'etti gale mala dhoytuu isaa manaa dhabee hedduudha rifatee gamanaanis laalee gamanaas mil'atee kunoo boodarra laga keessaatti ol mul'atte yeroo ichi laga keessa gallaalu baay'eedha itti tolte inninis gammachuu keessa of wallaalee iheemma addis ababaa nuu jedhee maqaa itti moggaafate. Akkasiin nu saamanii qe'etti abbaa ta'anii ambayyoo naddirmadhaa saani maseenee jedhanii ammas fira koonaa owwaadhaa sangaa kiyyaan naa dhale jedhanii kijiba lafa tuulanii kutaa fi amantii nu gidduutti uumanii obboleessaaf obboleettii gargar facaasanii sababa amantaatiin obbolaa wal nyaachisanii ati geetaachoo taatee akkamitti abdallaan simooha jechuudhaan obbolaa lameen waliin fixanii arrallee kunoo akkasumaaf ilkaan isaanii qaratanii
fedhu Abdallaa ta'e yoo fedhes Biqilaa ka fedhe Iyyaasu yoo ta'e maqaa keenyaatu hiikni isaanii gargar bahe malee dhiigni keenya yoo maddaan bahe. Gubbaan isaanii nama keessi isaanii bineensa hojiin isaanii akka ramacii ibiddaa mar'imaan nama bobeessa. Yommuu hantuunni godaane Raachaa fi Iyyaasuu wal morme lukkuun isaanii soba hanqaaqee soba inni hanqaaqe san akka waraqaa eenyummaatti of dura qabee dhaabbatee nu morme. Duruu walirraa dhaalaa dhufan jarri kanaatu nu game. Obboraach dubbiin balleessee habeebee soba hanqa'eerraa fageessee badii tokko malee maqaadhaas xureessee waraana isaa jalaa yaasee nafxanyoota isaatis keessaa yaasee foonii dhiigaa qomoon qofti habeebee biratti hafee qe'eerraa isa fageessuuf jarri duruu kutatte garaa isaanii dhokfatanii deem Arsii bulchi jettee yoo feete Hararge qaceelchitee feetu Wallaggatti ergitee sobanii nutti seeqqachaa yeroo nurraa achi garagalan nutti wal mari'achaa sesseeqaan ufixan afaaniin aandinnat jechaa afaaniin aandinnat jedhanii ilkaaniin nama nyaatanii lij Iyyaasuu ugguranii habeebee kararraa meessanii lukkuun isaanii tosoba hanqaaquu barte jettee dhara cinnanna hin qabne dhaltee Iyyaasuudhaas awwaaltee tafarii muuddee. Isaanuu nu beekan gootummaa keenya nu dura beekan mi'aa biyya keenya. Sila maal taata yaa jarana jarri namaannaatu mana ofii keessaa gannama baasanii waardiyaa nama godhatu. Haanni shiraaka isaanii kun addaanis hin citu ta dabarte ta dhuftuuf nu jalan dabartu. Waan nama saalfachiisu hojiin jara kanaa maali mana keenyarraa baanee mana keenya deebi'uudhaaf dirqama hayyama isaan gaafachuu qabna? Adeero eenyummaa ofii abbaatu tikfata seenaa ofii abbaatu qorata. Seenaa kee qoradhu jiraattu ittiin boontaa duutu dhaloota dhaalchifta. Waan haaraa miti wanniin an dubbadhe na duraas waa hedduu dubbatame. Kaanis sagaleen kaanis kitaabaan barreeffame. Silaa Rabbiin humna dubbiin hun dhoorganne ka itti hojjetu dhabne dubbatumaan lafa guutee mii tokkoof lamaa miti. Anis hin dhiisu nan dubbadda qooda kooti.